Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Nama bukkee kee jirtuun nagaan siif haa ta'u. Ilaa jedhin Yesuus inni si jalqabsiise jedhin si xumursiisa jedhin. Isti nama noomeenaa jedhu. Halleluuyaa. Phexros duraa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga lakkoofsa 11tti kan jiru daftee naa dubbista. Ani Simoon Phexros Yesuus Kiristoosiif hojjetaa ergamaas ta'ee warra karaa qajeelina Waaqayyoo keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos amantii gati jabeessa isuma nuyi arganne sana argataniif caafuu kooti. Amen. Waaqayyoon gooftaa keenya Yesuusiinis beekuu bira ga'uu keessaniin ayyaanni fi nagaan isiniif haa baay'atu. Nuyi Waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga'uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf namoota Waaqayyoo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Kennaa kanaan isin badiisa isa sababii kajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhagna hafuuraa isa kan Waaqayyootti hirmaattuu akka taataniif abdiin gati jabeeyyiinii fi gurguddoonni nuuf kennamaniiru. Ameen jedhaa. Ammas dhama hundumaan dhamaa amantii qabdan gaarummaadhaan argisiisaa. Gaarummaa keessan beekumsaan argisiisaa. Gaarummaa keessan beekumsa argisiisaa. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabuu keessan obsaan danda'uu keessan nama Waaqayyoo ta'uu keessan argisiisaa. Nama Waaqayyoo ta'uu keessan obboloota jaallachuu keessan nama hundumaa jaallachuu argisiisaa. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beekuutti warra dhimma baasan warra ija godhatanis hin taatu. Namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa butee hin ilaalle jaamaadhas. Inni cubbuu isa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimma kana yoo gootan matumaa hin kuftan. Amen. Isti matumaa hin kuftu dhinne mana bukkee jiru. Matumaa hin kuftu. Kana yoo gootan matumaa maal hin taatan? Hin kuftan. Taa Waaqayyo isin haa eebbisu. Oddoo sanatti maalidha? Hammina hundumaa, gidiraa hundumaa, sana hundumaa, kana hundumaa ofirraa fageessaatu akka daa'imman reefu dhalatanii aannan dubbii Waaqayyoo dheebodhaa barbaadaa jedhee dubbatee dhufeet Phexros isa lammaffaa boqonnaa tokko gubbaa irratti immoo namni gaa dhalatee guddata mitiire waa'ee dhalachuu Phexros jalqaba irratti barsiise. Namni hammina gidiraa haxxummaa lafa eega kaa'ee booda karaa Yesuus maal ta'a? Lammaffaa dhalata. Namni dhalate immoo maal ta'uu qaba? Guddachuu qaba. Namni dhalate guddachuu qaba. Namni dhalate yeroo guddatu Waaqnis namnis hin gammada. Saamu'eel nama fuuldurattis Waaqa fuuldurattis guddachaa deemeedha sagalee Waaqayyoo. Ogummaadhaan beekumsaan hafuuraan maal gochaa deeme? Guddachaa deeme. Yesuus Kiristoos nama fuulduratti guddachaa deemeedha kitaabni qulqulluu. Waaqayyo dhalachuu keenya duwwaatti hin gammadu. Namoota har'a iddoo kanaa hiikamtan, namoota iddoo kanatti fayyitan, dhibee keessanirraa fayyuu, rakkina keessanirraa bilisa ba'uu duwwaatti Waaqayyo hin gammadu. Waaqayyo kan inni itti gammadu guddachuu keenyaan. Yeroo guddannu nutti tola. Ijoolleen keenya yeroo guddatan nutti tolu. Mucaan guddatee nama, intalli koo guddattee jedhama. Ija keessa laalla, ollaan ilaalla, firri ilaalla. Guddatee fi mucaan ga'ee fi ijoolleen geessee fi guddataniiru. Guddatteetti jedhama. Guddina keessa gammachuu jira. Guddina keessa jajuutu jira. Guddina keessa quufuutu jira. Waaqayyo akka guddannu barbaada. Waldaan kiristaanaa amma maaltu ishii barbaachisa yoo jettan
amantoonni guddachuu qabu. Paastariin kun guddachuu qaba. Raajiin kun guddachuu qaba. Jaarsolii waldaa guddachuu qabu. Lallabdoonni guddachuu qabu. Amantoonni guddachuu qabu. Yoo guddachuudhaa baanne garuu gadda taana. Baga dhalanne. Shoo jedhaa. Baga lammaffuu dhalanne. Baga arfiin du'aa nurraa cabe. Baga mootummaa seexanaa keessaa gara mootummaa Kiristoositti dhufne. Baga seexanarraa hiikamne. Baga dhibeerraa hiikamne. Garuu guddachuu qabna. Wanta amma wangeelatti gufuu ta'e, wanti guddaan xaxaa ta'e gara akka hin deemne, biyya addaa akka hin deemne, saba kaan biraa akka hin geenye wanti nu gochaa jiru maa inni xobbummaa keenya, guddachuu dhiisuu keenya. Kanaaf Phaawulos amantoota warra Qorontositti kana hima. Waan hafuuraa amma akkamittan isinitti himedhaan isinii hin galu wanta hafuuraa, isinii hin galu wanni dirree hafuuraa irra jiru, isinii hin galu. Maaliif? Isin ammayyuu xobbeedha, isin ammayyuu daa'ima, isin ammayyuu kichuudha. Ara nuti kichuu moti, nuti lisaana dubbanna, nuti ergaa dabarsina, nu gidduutti koo dinqii gurguddaa ta'a. Akkasii jechaa turan dubbisaa Qorontos walii gala. Phaawulos immoo lakkii foolii keessantu jireenya keessantu amala foolii naman guddannee urgaa. Isinitti hiiqee hoggaan sin fuunfadhu, isin gidduu maaltu jira? Lolatu jira, wal qocholuu jira, wal himuu jira. Ani an Phaawulos jechuu jira. Hammina jira, jibba jira, wal hiruu jira, wal addeessuu jira, wal ammeessuu jira. Kanaafuu isin maal miti hin guddanne, isin ammayyuu daa'ima. Namoonni tokko nuti guddanneerra. Waldaan keenya guddaadha. Ani guddaadha. Sagalee Waaqayyoo immoo akkasidha. Guddachuu kee jireenya keetiin natti argisiisi. Guddachuu kee foolii kiristaanaa urgeessitoo fooliin kee ba'ee ormatti haa mul'atu. Guddaadha waan jenneef nuti guddaa miti. Guddanne waan jenneef hin guddanne. Lakkee dhimmi nama bukkee. Hin guddannaa jedhee. Ila amma makka guddanne dhugaa Waaqaan siniin jedha. Waaqa isa gararraa kanaa miti. Namni safaraa nu beeka. Biyyi nu beeka. Nu beeku. Oromootatu nu beeka amma sadarkaa nuti irra jira. Kanaaf Phexros kan ofirraa fageessaa kana dhiisaa jedhee iddoo kanatti immoo maayidha? Bargit namni odoon dhalatii waa'ee guddinaa itti haasa'uun ulfaatadha. Namoonni odoon dhalatiin odoo lammaffaan dhalatii waggaa 20 waldaa jiraachuu danda'u. ዳግም ሳይወለዱ በመንፈስ ቅዱስ ሳይሞሉ ሳይነኩ ዳግም ሳይወለዱ ሊዘምሩ ይችላሉ፣ ሊሰብኩ ይችላሉ፣ ለለቡ ደንደው ከደቹ ደንደው መነዋቀዮ ከሰው ጂያዳዳ ከሰ ገለኒ ወጀቹ ደንደው ደለቹ ዋን ሰልፋን ሰይና ናምኒ ደለቴው ማንተው አሜን ጀዳ ናምና ፉሮ ከነራ ደለቴ ዱጋ ዋቀዮ ኩፌሲንካ yodo goggore sindebiya ይሰማዋል namni dhalate di namu bukke ke jiru ke sangangalato di yo kufe yun kaaydi sinebisu afurri waaqayyo gara keessana dhufun jedhen kanaaf guddinni nurraa eegama Petros amantoota sana maayidhaani boqonna lakkoofsa tokko kaasee maayidha ani garbichi waaqayyoodha ani garbichi waaqayyo ergamaa waaqayyo kanan ta'e Petros maqaa waaqa keenya maqaa fayyisaa keenya maqaa karaa Yesuus Kiristoosin qajeelummaa isaa walqixxaatu ከሱ ጋር የሚተካከል እምነትና ጽድቅ ላገኛችሁ አሜን ጀዳ ኢየሱስ አሎተ ከነ ጋፈኑ ከን ሃንጎ ከነ ጋፈኑ ከን ሃንጋ ሳትኑ ከን ሚያመሳት ዳሜ እስቲ አማ ኢየሱስ ይጥን ጉደዳ ዳሜ ኢላ ትክሻኒ ትቱኒ ኦፍ ለካኔ ጉደኑ ኢየሱስ አይገርማችሁ waaqayyoonni guddaan kun qajeelummaa isa keessa jiru qulqullummaa isa keessa jiru akka nuti fudhannu akka nuti irraa hirmaannu bifa isaa akka fakkaannu amala isaa akka fakkaannu yoo barbaachise akka reebbamnu akka tumamnu daandii tokko deeme daandii kanarraa amma dandeessanitti deemaa jedhe amma fannootti daandii nu fuuldura kan diriirse Yesuus tole jettaagaa isa kana gaa dubbii tole jenna daandii Yesuus irra deemerra deemuudhaaf tole jenna ayyaana isaa hin barbaanna dhuguma nan beeka dibata isaa hin barbaanna
ulfina isaa hin barbaannu. Aarsaa kana hoo barbaannaadha. Amma bakki itti wal danqine, bakki itti waaqnis rakkate, sababa waaqni rakkate bakki nuti itti walii keenyaaf rakkisaa ta'aneef guddachuu dadhabne. Guddina inni amma isa fakkaannutti akka guddannu. Ameen jedhaa maaloo. Ameen jedhame. Daandii kanarra ulfinatu jira. Amantoota akkasitti dubbachaa jira. Egaa nuti humna Waaqayyoo, ulfina Waaqayyoo, gaarummaa Waaqayyoo beekuudhaan jireenyaan Waaqayyoo fakkaachuudhaan beekumsaan ayyaanaan abeet sadarkaan itti waamamne sadarkaa bifa ilma Waaqayyoo bifa Yesuus fakkaachuutti sadarkaa kanatti immoo akka dhufnuuf sadarkaa kanatti immoo akka dhufnuuf keessumaa waa sadii as ka'a. Sadarkaa kanatti wanta nu fidu waa sadii as ka'a. Wanti sadii siniif haa baay'atudha. Siniif haa ta'udha. Innis maal inni beektu? Beekumsa jedha. Ayyaana jedha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Beekumsi, ayyaanni, nagaan. Ara harka kee ol kaasii beekumsi, ayyaanni, nagaan naaf haa baay'atu dhimee. Si eebbisuu barana. Waaqayyo xaafiidhaan miti, qamadiidhaan miti, biddeena lafaan miti, kaapitaala addunyaa kanaan miti. Waaqayyo isa beekuudhaan ayyaana isaatiin nagaadhaan si haa eebbisuun jedhan. Si eebbisuu nagaan kee haa baay'atuun jedhan. Nagaan isiniif haa baay'atu. የመለኮቱ ኃይል በገዛ በክብሩ በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ይዛ ቤኩዳን ማሊ ጀራና ዲንቂንጉን ማሊ ዲንቂንጉን ጀዳም ወር ኪታባ ከነ ቀበተኑ ማሊ ዲንቂንጉን ሄዳም ቤኩምሳ አያና ነጋ ናው ከገጅሩ ሲፋ ባየቶ ዲሜ ማለት ሴብዙ waaqni sammuu keessi faasaako. Kanaaf ka'ee kanatti hojjechuu waan salphaa miti. Hojiin oddoo kana jiru hojii salphaa miti. Tajaajilli oddoo kana jiran tajaajila salphaa miti. Yoo guddattan ulfina Waaqayyoo kan caalu argitu. Yoo guddattan ulfina Waaqayyoo kan caalutti ceetu. Hafuurri qulqulluudha. Museen ikkoo waan biraan goone. Museen dhaqii galaana rukuti qarsaa rukuti bishaanin baa jennaan qarsaa rukutuu dhiisee tas garagaree nama rukute. Namni immoo dhuguma nama aarsaa. Keessumaayyuu sabni Waaqa akkoo baay'ee naamusa hin qabnu. Naamusa hin qabnu. Naamusa hin qabnu. Waan biraan goonem bishaan rukutuu dhiiseet achi garagaree ani bakka maalin sidii taadel bakka jedhe Waaqayyo. Serious guddachuun nu barbaachisa. Akka Waaqayyo dabala akka deemu ulfinni Waaqayyo dabala akka deemu eebuu garaa keessanii Waaqayyo akkasinii kennu waldaa guddaa dirree kanarratti Waaqayyo baasee akka ijaaru namni baay'ee dhufee iddoo kanatti akka fayyu yoo barbaadan guddachuun isinirraa eegama. Guddinaaf balbalan cufina. Guddinaaf balbalan cufina. Guddinaaf balbalan cufina. Waaqayyo ilaahi ijede arraga nama kana beekumsa ayyaana nagaa maqaa Yesuus waldaa kana haa baay'isuun jedhani. Wangeela biddaa tilliqa daraan bu'aa dhiiga Yesuus dubbiin kun annutitti bu'aarru moti የሆነ በቃ እንደ ድራማ እንደ ትርኢት እሁድ ሄደን እንደውኛ በቃ ጨፍረንበት የምንሄድበት ጉዳይ አይደለም። ጋሪ ደደላችሁን ጉዳችሁን ጋሩ በርባችሳዳ ጉዳችሁ ቀምና ፓስተሪን ኩኒ ጉዳችሁ ቀም ዳውማ ኮ ይሮባዮ ፍረተን አርጋን ጥቁማ ኮ ፍረተን አርጋ ቢቆ ጋኔዱ ነርጋ አሲነኑማን ኮኒ ከራ ኢየሱስ ኢጃረመ ወጋ ሆጀቱን አርጋ አሲኒሞ ጋኑማን ኮኒ ኩን በውን አርጋ ጳውሎስ ሞከስ ጀዳ አኑማ ኮ ከነ ይሮ ሁንዱማ ማላን ጎዳ ዋቀዩ ፉንዱረቲ ነምብችሲሰዳ ፎንኮ ከነ ነምብችሲሰዳ ፎንኮ ከነ ነምብችሲሰዳ ከናፍ በገዳላተን
Meelillee dha Waaqayyo galata fidaa. Meelil jedha waldaan kun baga dhalatte hojii Waaqayyo baga sitti jalqabe baga Waaqayyo iddoo kana qopheesse baga Waaqayyo biyya kana nama kana fide Waaqayyo baga dhalattan baga Waaqayyo hojjete baga fayyitan baga hiikamtan ilillee si'a torba Waaqayyoof laadhaa. Shoo yaa dhalachuun nama gammachiisa guddachuun immoo murteessaadha. Kanaaf ilaa jedhe beekumsi jedhe ayyaanni nagaan isiniif haa baay'atu. Isinedha hammina addunyaa kana jalaa miliqxanii meani miliqeen dhufee dhimmi nama bukkee jiru. Hammina addunyaa kana jalaa miliqxanii nam miliqeem jedhim dhugaa Waaqa nam miliqee gaammee qadua jala si miliqsee si fide Waaqa. Odoo asin dhufin durumayyuu odoodhuma achi jirtu odoo biyya lafaa jirtu guyyaa meeqa du'a seexanni kophaa boru nan barbaada boru garbicha kooti boru garbittii kooti achitti gamatti yeroo meeqa si oolchiseete si miliqsee si fide na miliqsee na fide. Mee warri miliqxan ililleedha Waaqayyoof galata. የሚገርም ነው። ከዓለም ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት በዲ አዱኛ ከነ ጅሩራ ሜ በዴዳም አዱኛን ኩን በዲ ቀብዴዳም ኢላ አዱኛ ዳን እንጎወሚና ስንፍት አዱኛ አዱኛን ስኒከንቱስ አዱኛን ስንወወቱስ አዱኛን አዱኛ ቁላ ዱፍቴ ቁላ ለፈካን ራዴምታ ኩኒ ዋኒን ወሌ ወሪ ጀለ ሚሊክተኒ ዱፍተን ሐሚና አዱኛ ከና ጀላ ወሪ ባታኒ ዱፍተን ከክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋይ አመለ ዋቀዮራ አከይርማተን አመለ ዋቀዮራ አከይርማኑ ማሉ ወኑ ዲቤካ ማሉ መስዲቤ ዋይናማ ማሉ ወዝገልጅካ ኢኒ ነራይርማት ወዴ ዳንዲኬ ወልሲ ቀጀልቼ ሲዮፋ ጅራ ሲገጌሳ ጅራ ገረሳት እንደምቱ ማሉ መስዲቤካ ማሉ ወረከተካ ማሉ መስገልቼ ዲሜና መውገ ገጅሩ ማሉ መስዲቤካ ዲሜ ዳንዱ በከንደምቱ ዲሜ መቃ ኢየሱስን ውልፍኒ ኩንስና አርገት ወይ የመለኮቱ ተካፋይ ዋ ዴታ አይነት ድንቅ ነው ባክ በጉመነ ዋምተ ኢየሱስ ሜ ዋመሙ ኮፍ ኢየሱስና ኢልልቻ ሜስን ነት ደበለማ አይ የብር ተካፋይ አይደለም የካምፓኒ የሼር ተካፋይ አይደለም የክብሩ የመለኮት ባህሪ ተካፋይ ከሱ ጋር እንዲካፈል አመለሳከን እርማዱ ጃላላሳከን እርማዱ ተኩማሳከን እርማዱ አያናሳከን እርማዱ ነው አሜ ዋቀዮ አነቱ አመመ ነም ጀደሉ ታለመና ጀደይ ፍራዲያ ባጋጋሳ ሬቲላ ላባላባላባላባላባ አባም ፌቴ ዋም ፌቴ አጀቱ ሆዱ ስኔብሳ ዳንዲንኬ ቀጀሌረን ጀደን ሲብሱ መቃ ኢየሱስን በረዱፉ ከና በረፉንዱራ ከጅሩ ከና ቢዴና ምቲ ኡፈታ ምቲ ዋቀዮ ቢፈሳ ሲታርግሲሱ የመለኮት የክብሩ ተካፋይ ገረሳትን ዋሜ አቤ ገረ ቢዴናት ምቲ ገረ ዲበታት ምቲ ገረ እርጋዱ ዋት ምቲ ገረ ለለባት ምቲ አከኒሳ ከሰ ጅራዶፍ kaawadu sifan gadada waaqayyo ganama kana saba kana jesabaniif nama nando waaqayyo nama tokko waaqayyo gargara maqaa yesuusin nama tokko wichi saabanamu ganama kana meelillee da waaqayyo galata fida maali kuni dinqiida dame maali waaqna kanatti nama jaalatu dame maali waaqna kanatti nama jaalatu dame qorqorro tagalabata yun amen jedhe afura qorqorro mana keerra maqaa yesuusin ani galcheera kadannaa qorqorro waaqayyo jireenya keerra haa galchuun jedhe hey daandiin keenya daandii ulfinaati daandiin keenya daandii guddinaati daandiin keenya daandii kabajaati abbe hey mana namaati hojjechuu dandeessa ሰራተኛ ሌስትሮ ተው ደንደሳ ገሩ ስትሙ ዋቀዮ ከራ ኢልመሳ ከራ ኢየሱስን ዳንዲ ከበጃት ገራው ልፍናት
ulfina gara ulfina, guddina gara guddinaatti, dhumarratti immoo amala isaa akka hirmaattu, akka isa keessa jiraattu. Gaafsa nagaasi keessa jiraata. Meelillee Waaqayyoof galata laadhaame. Kanatti nu waame. Kanaaf warra beekumsi Waaqayyo, warra ayyaanni Waaqayyo, warra nagaa Waaqayyo baay'ateefitu mee baay'ateefituudha mee guddina jalqaba. Warra hammina gidiraa badii biyya lafaa jala ayyaana Waaqayyootiin akka waamaman, bifa ilma Waaqayyoo bifa Yesuus akka fakkaatan warra isaanii gale, warra daandii kana qabatantu guddachuu jalqaba. Sii galeera. Isti warri sinii gale. Ani moo warrettan kun immoo arramaan naa galeera warrettan meelilleedha Waaqayyoof galata laadha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Mee haleluuyaa jedhame. Ibiddi si keessaa dhaame dachaa dhibbaa boba'uun jedha. Ila odoodhumaa si bobaa jiru waldaa magaalaa Gincirra jirtu. Waldaa abiyyaata kiristaanii hundumaa keessa abiddi Waaqayyoo ganama kanaa boba'uun jedha. Si'achana miti isatu faarfannaan kun jireenya kee irratti haa ta'u jedhe. ያው ይሰበካል ከዚህ በላይ ምንም አይሆንም ይላልባማ ማለ ዋምብራ ወንትቲን ይምስኑ እንጅሩ ጋሩ ሲየብሱ ዋቀዮ ገነማ ከና ዳንዲ ጉድናራ ሲያይሪርሱ እንጀደ ዳንዲ ዱአራ ሆዱ ሲነብሳ ዳንዲ ከንጅጅራ አደምዛ ከንጅጅራ ሐሚናራ ግድራራ ሶበራ እጀራ ለፈት ዱቱራ መቃ ኢየሱስን ገነማ ከና ለፈት ጅራቱ ለፈት ጉደቱ ከለቲት ጉደቱ ዋቀዮ ሲያቡሱ እንጀደ ሲየብሱ ዳንዲ ዱአራ ዋቀዮ አርከ ቀበሲ አደብሱ እንጀደ ድሪር ሰርከ ከሲነሴ ድሪርስ ወረመንቱ ድሪርስ አርኪኩን አርከ ፈየዳ አርከ ዲገ ኢየሱስን ፈየዳ አርከ ኢየሱስን ሲድሪርሳ ዋቀዮ ዳንዲ ሰልፒናራ ካራ ሰልፒናራ ገነማ ከና ዳንዲ ከዳንዲ ውልፍናታ አደብሱ ማልቱ ዝሪበ ማልቱ ዝገልጭ ወላኛቱ ሃቡ ከስቱ ሃሶብዱ ሃአቱ አየጅቱ ሆዱ ሲየብሱ ዋቀዮ ወረ ዳንዲ ውልፍናራ ሲያቡሱ እንጀደ ሲኔብሱ ወረዶ ከነ ጅርተን ዋቀዮ ዳንዲ ከበጃ ሲና ቀብሲሱ እንጀደ ዳንዲን ከበጃ ብያ አረባ ሚቲ ዳንዲን ከበጃ ሲ አዲስ አበባ ጉደቹ ሞቲ ዳንዲን ከበጃ ብያ ይሪግዴሙ ሞቲ ሚንዳ ሰሞና ከነ ዱፌ ደበለሙ ሞቲ ዳንዲን ከበጃ ወራ ኢየሱስ አመናኒ ለማፋዳለተኒፍ በነሜራ ዳንዲን ኩን ኤቢፈሜራ እንጀደን ሬቫኒ ዳንዲ ከና ከንኩቴ ኢየሱስ ሆዱ ገነማ ከነ ዋቀዮ አመቸ ሲጎዳ ገነማ ከነ ዋቀዮ አመቸ ሲጎዳ ገነማ ከነ ዋቀዮ ዳንዲ ከበጃረት ዋመቸ ሲጎዳ አናቱ ዳንዲ ከነ ቀበተ ነምኒ ጀዶሉ ታለ አሜን አጀሉ namni tokko iyyee ameen haa jedhume nagaa namni jedhu ameen haa jedhume warra Emaa'us beektu miti daandiitti salphachaa deeman daandiitti du'aa deeman daandiitti hamachaa deeman irra Yesuus gaafa dhufeetti bu'u laphee isaanii guggubachuu jalqabe gara durii Yerusaalemitti deebina ha jedhanii deebi'anii hoggaa dhufan Yesuus arganii hodhu sin eebbisa barana baratti Yesuus argitu siif haa ta'u baratti Yesuus keessa jiraatu barati Yesuus keessa jiraatu bara ayyaanni Waaqayyoo guutummaadhaan si to'atu bara manni kee jireenyi kee itti to'atamu maqaa Yesuusin siif haa ta'u